namicha tokkotu ture bara durii. Namichi kuni liqinfamaa ture bishaan keessatti. Achi dooniin tokko bira dhufeetan gaafateen namicha nana gargaarsa barbaaddaa jedhaniin. Namichi kun maal jedha seetan? Galatoomii Waaqayyo na hambisaa jedhe. Achi doonii lammataa sin dhufe. Innis hin gaafatan gargaarsa barbaaddaa namicha nanaa jedhaniin gaafatan. Namichi kun maal jedha seeta ammas galatoom Waaqayyo na hambisaa jedheen. Achi namichi kun deebisee erga dadhabee booddee hin liqinfame. Erga liqinfame booddee in du'ee Waaqayyo bira deeme. Waaqayyo bira deeme Waaqayyo maaf na hin hambisnee jedheen. Achi Waaqayyos ani doonii guddaa lamaan siif ergee ture. Ati maaf ittiin fayyadamne ture anas si ergee ture jedhe. Namichi kun baay'ee hin gaabbe yeroo sanitti. Adaa Waaqayyotu naaf ergee ture jedha. Seenaan kun akka irraa barattan baay'ee naaf gala. Sababbiin isaa namni yeroo baay'ee yeroo Waaqayyo waa tolcheef Waaqayyo osoo hin taane nama kanan naa tolchee jedhu. Garuu Waaqatu nama sanirraan ta'ee akka tolchu beekamaadha. Ora bula. እናንተን መራቅ የፈለገ ሰው ሁሌ ከእናንተ ትንሽ ስህተትን ይፈልጋል። የሚወዳችሁ ሰው ግን ስህተታችሁን አርሞ ሁሌም በንጹህ ፍቅሩ ያሸንፋችኋል።